yeroo kana amiin kun itti dhagahamee aaree hiriyaan kiyya kun akkamitti akkana naan jaa hiriyaa akkasiitirraa akkam fagaachuu qabuun irraa baranne. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kan addunyaa mara irratti argamtan akkam nagaa fayyaadha isiniin jecha kan hordofaa jirtan Hegereewood share like akkasumas subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessaan dhaamsa keenya kan kabajaatii fi kan ulfinaati. Egaa viidiyoon har'a isinii qabannee dhufne seenaadha. Seenaa nama lamaati. Waa hedduu irraa barattan jeetii yaada. Hanga dhumaa hordofaan dhaamsa kiyya kan onnee irraa maddeen isiniin jaa. Egaa namoota lamaan tokkotu ture. Seenaan kun kan ta'e biyya Yaman keessa. Biyya Yaman ganda Atturbah jedhamu keessatti kan ta'edha. Hiriyoota lamaan tokkotu jira ture. Hiriyoonni lamaan kunis maqaan isaanii Amiinii fi akkasuma Anasi. Amiinii fi Anas maatii harka qalleeyyirraa dhalatanii jechuudha. Anas hojiin inni hojjetu hara magaalaadhaa deemee magaalaa Taa'iz jedhamtu hara achii deemee ganama qulqulleessituu karaadhaa ta'ee dalaguudha hojiin isaa. Akkasuma Amiin ammoo hojii hin qabu ture. Yeroo kana guyyaa tokko Amiin kun Anas kun yeroo mara magaalaa san deemee waan dalaguuf innillee hara magaalaa sanitti deemee leestiroo dalaguu akka fedhu hara hiriyaa isaa kanatti himee jechuudha. Yeroo kana hiriyaan isaa kun itti qofalee akkamitti waan akkanaa dalaydee itti qofalee. Yeroo kana Amiin kun itti dhagahamee aaree hiriyaan kiyya kun akkamitti akkana naan jaa ifiifuu qulqulleessituu karaa ta'e dalaguun jira. Anammoo leestiroodhaan dalaguu ganjeen akkamitti akkana naan jaa jee ifitti aaree if keessatti qabateetuma hiriyaa isaa kanarraa fagaachuudhaaf murteessee jechuudha. Maaliif jennaan yoo hiriyaa isaa kana wajjin kadeemu taate hiriyaan isaa kun ifiif ni dalagata. Garuummoo yeroo inni dalagaa kanan dalagaa jeen lakki ta'u akkamitti dalaydaa jee itti qofalee itti qalladaa jechuudha. Saniifuu inni hiriyaa isatti qalladu waan hin barbaanne isarraa fagaatee hara magaalaa sanii isatti osoo hin himne deemee dalagatee barumsas achuma baratee achuma jiraachuudha jechuu kaayyoon isaa. Yeroo kana osoo isatti hin himin kophaa isaa hara magaalaa Taa'iz jedhamtu tana qajeele jechuudha. Yeroo kana Amiin kun magaalaa sanitti hojii leestirootillee dalaguu eegale. Dalagee achumattis barnootaallee maddiitti barachuu leestiroo san dalagaa maddiitti barumsa barachaa osuma akkasitti barumsaa fi hojii leestiroo sanis wal cinaa oofuu waggaa dheeraa dabarse. Barumsa isaatiinis eebbifamee akkasuma abbaa kaampaaniidhaa ta'e. Laal obboleessoo osoo gaafa san saahiba isaa kanarraa fagaachuu baatee waan inni jee hunda kadhaga'u taate gurbaan kunis akkuma isaa sanitti achumatti hafaa jechuudha. Garuu Anas kun ammoo hanga ammaa hojuma qulqulleessituu san dalaguutti jira jechuudha. Saniifuu akka isaatitti akka hafuuf jecha itti qofalee kaayyoo isaatitti akka waan akkanaa jedhe ifiif qulqulleessituudha dalagaa beeku. Garuu immoo inni leestiroon dalagaa hiriyaan isaa kun gajuun itti qofalee kaayyoo isaa kanaa kenni dhiisu. Itti qofalee itti qoosee jechuudha. Osoo gaafa san akkasumatti abdii kutatee jetti kadhaabu taate arra baratee abbaa kaapitaala abbaa kaampaanii guddaa kanaa ta'uu hin danda'u ture. Laal seenaa kanarraa maal baratta? Nama sitti qallatu, nama sitti qofalu, nama kaayyoo kan keetitti taphatu jechuudha. Nama akkasitti hojii hin deemin jechuu irraa muradhu. Maaliif jennaan hiriyaan isaa kun jechuu Amiin kun yeroo Anas kun waan akkanaatiin dalagaa jeen dalagaa nama gooti dalagi waa hunda dalagi yeroo inni qulqulleessituu karaatiin dalagaa jeen dalagi obboleessa kiyya dalagaa nama si gooti malee namaa gas hin gootu jaama. Inni immoo har'a inni leestiroon dalagaa yeroo inni jiruun akkamitti waan akkanaa dalayte jeeti itti qofalee itti qoosee jechuudha. Mee hordoftoota keenya seenaa kanarraa maal barattan? An akkam baradhetti hiriyaa sobaatii fi akkasuma kaayyoo kan keetitti qoosu hiriyaa akkasiitirraa akkam fagaachuu qabuun irraa baranne. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya qophii irraa kanarraa akka barattan abdii guddaadhaan qaba. Hanga dhumaa waan nu hordoftaniif hedduu galatoomaa isiniin jaa. Akkasuma chaanaala kana like akkasuma viidiyoo tana like chaanaala kanas subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessaan dhaamsa keenya kan kabajaatii fi kan onnee irraa maddeedha. Waan nu hordoftaniif galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti
Nagayaan nuuf tura.